yeroo saafitatee namu asirraa ka'aa fagoo miti deemsi boree fiftaan ta'a. Nashiidaa warri manni jalaa diigameetiif waliif sheergata. Yaa warra mana kararraati, yaa warra mana kararraati, diigamuun mana keessanii kun dhufiitiin rabbuma biraati, dhufiitiin rabbuma biraati, durillee rabbuma kenneeti, durillee rabbuma kenneeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota obboleeyyan tiyyaa hordoftoota Zainuu bakka rabbiin sa'aatii kanaan isin gahe. Waan hedduu nama gaddisiisu wallaahi ka obboleeyyan tiyyaa subhaanallah akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Manniin kana akka itti diigaa jiran argaa jirtanii obboleeyyan tiyyaa. Akkatti subhaanallah wanti jedhanii yoo abbama manaatu gabbahee ofirratti diiga jechuudha. Diigi jedhaniini qalamiidhaan tuqanii jechuudha. Yoo abbichi gabbahee hin diigin qarshii 50,000 boorataadhaa kafalee boorataan galabbata jechuudha. Obboleeyyan tiyyaa madri wallaahi sila abaarii wayii qabna moo garuu maali laata? Wallaahi laziim waggaa meeqa muluu waggaa 8 waggaa 9 waggaa 10 waggaa 15 hanga waggaa 25tti ilmi namaa lafeen ilma namaa as keessatti bobeettee kun du'ee kun wallaahi laziim meeqa kamiga ijaarateetiin oduu keessatti haaran galfatiin gara ganda akiraa bira deeme jechuudha. Mee argitanii obboleeyyan tiyyaa akkatti diigan. Abbamatu gabbahee diigaa saanqaa fa'aa irraa guuratee qorqoorroo fa'aa irraa ka danda'ame ka hin ciccitin irraa guurata jechuudha. Subhaanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kuni wallaahi ani beeku baqa gara deemaa jiru jecha hin beeku ani jiru duniyaatun jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu tokko waan imimmaan isee dhiiga nama boochisuu obboleeyyan tiyyaa dhugaa dubbachuudha. Mee manniin kan akka inni jijjiiru laala obboleeyyan tiyya subhaanallah. Wallaahi laziim namni waggaa 15tti ijaara jechuudha manneen akkanaa kana. Dhibee afaan hin beekne meeqan qabamee jechuudha biyya Arabaa kana keessatti subhaanallah. Ka duraan nagahaan qulqullummaadhaan biyyaa bahe dhibee adda addaatiin dhibee sukkaaratiin dhibee tiruutiin dhibee onneetiin dhibee kaleetiin coggaarradhaan biyyatti dacha'aa jirti jechuudha obboleeyyan teenna. Dhugaa dubbachuudhaaf obboleeyyan tiyya. Warri wallaahi rabbiin isinirraa oolchee manni keessan isin jala akkatti diigame obsaa wallaahi lazi. Obsaa rabbiin kee obsa isin haa kennu. Obsuu barbaachisa jechuudha. Wanti godhan takka illee hin jiru. Maaliifuu jiraachuun waa guddaadha lubbuudhaan jechuudha. Homaa miti jiruun duniyaa tama diigamaati. Wallaahi tama diigamaati akka sheekaa roobii baanu. Jiruun duniyaa tuni akkanattillee manni namarraa diigamullee qadaruma rabbiin ganama lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya obsa namoota hedduurraa nama ani mataa kiyyaa beeku nama 10 olii jechuudha namni manni jalaa diigame. Waggaa 10 meeqa as keessatti umriin dhumee umriin dhibee meeqan osoo dhibamu namni osoo musa'ifatti deemu jechuudha. Osoo haakimii garaagaraa deemu. Gadi dhaabbatee hin galee haara itti galfadhee keessattuu dhukkubsadha wanni biraa haateettu keessumatti galee dhukkubsadha jedhee namni fuulaachi gara galfate yoo kana dhagayan mee maal hayya obboleeyyan tiyya mee maaluma namatti dhagahama. Wallaahi jireenya duniyaatu bakka waatu nama jibbisiisa jechuudha wallaahi laazim. Hedduu tokko nama jibbisiisa hedduu tokko namatti dhagahama jechuudha wallaahi laazim subhaanallah. Rabbii kee wallaahi maalumaaf qooda kenna akkana goote yaa rabbii kee wallaahi kuni dallasuu rabbiiti. Rabbiin nama tooyibaa rabbitti deebi'u haa taasisu obboleeyyan tiyya warri isin jala diigame obsaa warri immoo nu jala diigame maal ta'in maaluma waan jettaniitiin ofirratti caqasaa jirtan rabbiin kiyya isinirraa haa deebisu rabbi isinirraa haa qabu rabbii isinitti hin fidin obboleeyyan tiyya. Rabbi isinitti hin fidin diina namallee wallaahi diinuma namaa jala manni hin diigamin haa keessa jiraatu. Inni haa diina namatti ta'u nuti diina ittiin taanu. Wallaahi hedduu tokko namatti dhagahama obboleeyyan tiyyaa wanni godhaniif wanni hojjetaniif wanni dubbatan nama dhiba jechuudha.
nama dhibaa akkaataan jireenyi nama harkaa badaa duuba nama harkaa deebi'a akka nama takka jedhee jalqabu jechuudha. Bara innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Wallaahi kun waan dubbatanii miti. Mee argitanii manneen kan akka inni jiru. Mee manuma kana argitanii obboleeyyantii akka inni jiru subhaanallah kan diigamee daaraa ta'e kana. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Wanti godhan takka illee hin jirtu sabrii barbaachisaa. Sabbaruudha. Rabbi sabrii nu haa kennu. Hedduu tokko ulfaataadha wallaahi. Wanni dubbatanii fi wanni dhiisanillee nama harkaa bada. Nama harkaa bada jechuudha. Namni birri mallaqa 50,000 kafalin hidhatti darbama. Osoo saanqaa takkaa fi waa takka meeshaa takka keessaa gadi hin baafatin akkasitti boorataa walirratti galabbata jechuudha mana nama. Birrilleen irraa fuudhama, abbichillee hin hidhama, meeshaan tokkollee keessaa gadi hin ba'u jechuudha. Amrii akkanaatti jira obboleeyyan tiyya. Wallaahi rabbummaani gahe nuunaa jedhu. Rabbii keessanitti booyaa. Rabbii keessanitti booyaa. Rabbiin kadhaa obboleeyyan tiyya. Wallaahi rabbii guddate kadhaa. Isumatu nurraa deebisa. Inni nurraa haa deebisu. Rabbiin kadhaa obboleeyyan tiyya. Piliis rabbiin kadhaa. Wallaahi aziim rabbii keessan kadhaa. Hedduu tokko namatti dhagahama bakka. Wallaahi nama boosisa jechuudha dhugaa dubbachuudha. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Kuni waan hedduu nama gaddisiisu. Kana jedhanii wanni dubbatan hin jiru. Warri sabrii gootanii sabbartan manni isin jala diigame. Rabbiin kiyya sabrii isin sabbartan san irratti yeroo gabaabaa keessatti wallaahi waan san fakkaatume waan sanii olii rabbiin bakka isinii haa buusu. Warri immoo nu jala diigaminaa jettan rabbi isinirraa haa deebisu. Haganarra rabbiin inshaallah nutti isin dabarsini. Inshaallah obboleeyyan tiyya rabbi isinirraa haa qabu. Du'aayii olii goonaa du'aayii olii godha. Inshaallah. Wanti kun nuti akka illee hin jiru. Du'aayii olii godhaadhaa. Du'aayii olii kadhanna. Du'aayii olii kadhachuun dirqama kenna. Dirqama nurra jiru jechuudha. Kanaaf egaa obboleeyyan tiyya wanni godhan hin jiru. Sabrii barbaachisaa isiniin jechuu barbaada. Subhaanallah. Mataan hedduu nama dhukkubaa gara nama gala jechuudha. Garuu akkasumatti obsuun musiibarratti obsuun wallaahi musiibarratti obsuun hedduu tokko barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu rabbiin illee obsaa nuun jedhe. Obsaa warri obsee ajirii hedduu argatan nuun jedhee jira. Obsuun barbaachisaadha. Kanaafuu sabbaruun barbaachisaadha. Wallaahi sabbaruu qabnaa. Yaa obboleeyyan tiyya sabrii nu barbaachisaa. Jabaannee sabbaruu qabna. Rabbiin inshaallah nurraa haa qabu waan akka malee. Rabbi waan akka malee nurraa haa deebisu. Waan nuun taane rabbi nurraa haa deebisu. Rabbiin kiyya wallaahi isinirraa haa qabu. Isinitti hin deebisin. Waan akka malee isiniin hin tuqin. Rabbiin hambiiroodhaan nu mokkorin. Hambiiroodhaan rabbi nu mokkorin inshaallah. Akkaataa itti dhufte namoonni beektan warroonni biyya namaa keessa jirtan. Akkaataa itti fiddan waan taatanii fiddan. Akka taatan hin beektan jechuudha. Wallaahi isinitti himamu. Meeqa kamii kan ajjeefame. Meeqa kamii kan dhibee adda addaatiin dhibee tiruutii fi onneetiin qabamee du'e. Osoo dhaga'an harkisuu dhiirrillee dubartillee osoo waan hin dandeenye mara harkiftu. Osoo jettu osoo biyya namaa tana keessatti umriin isii dhume akkasitti gara fuula rabbii deeman tokko lama miti. Warri dhibee keessatti kufan tokko lama miti. Dhibee afaan hin beekne dhibee biyya arabaa jechuudha. Biyya arabaa kun ittiin mokkoramaa jiru. Ka dhibee sukkaraa dangaffiitii jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa dhibeelee hedduu jechuudha. Dhibee afaan isaa hin beekne maraan obboleeyyan keenya dararamaa jiran. Maal gonaree carraadhaa. Carraa waan naman gone hin qabdu. Biyyaa ba'ullee rabbuma keenyatti nutti fedhe. Nu jalaa manniin obboleeyyan keenya jalaa diigamullee rabbumatu fedhe. Rabbiin inshaallah najaa isin haa baasu. Warri isinitti hin galaahin rabbiin inshaallah. Wallaahi isinirraa haa qabu. Warri diigame isin jala rabbiin bakka isinii haa buusu. Sabrii guddoo rabbi isinii haa kennu obboleeyyan tiyya. Sabbaraa sabbaruu barbaachisaa isiniin jedhu barbaada. Sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.